sababini me ajole tikana rage fada gudana kalbe fada sababin bunam billo ajole jabana galafate sababina wanisa midano galafate sababin gobanticha gotako galafate kankale satu jennu narasnu topafate maluma malangorsa amma kata fiadate disho ya garren biya kenya ya walali biya jorko angapta bodi kenya forma se tingallere waga barade rada polo se tingallere akoma nama konne kenya mabbadelat warra belas mafsane me koma nama lolle merga kenya mabdamne numal yakine lata Hello. Hello. Noru harka fuune kuni qophii media Oromo Digital Multi Media jedhurraa ODM biyya Ameerikaa kutaa Massachusetts magaalaa Cambridge keessaan isinii bilbilaa jira. Akka madda kootiitti kanan wajjin dubbataa jiru kun miseensa waraana bilisummaa Oromooti. Mee maqaa keessanii fi naannoo keessa jirtan keessaa odeeffannoo dhaggeeffattoota keenyaan nu ga'aa wal baraati. Okay, I told you akkuma jedhani Turkiin kun sirakkisuun dhiisu bakkuma jirru Turkiin kun illee baay'ee miti. Nanu badhaa'e. Baay'ee miti waliin rakkataatuma jirra malee baay'een akka wayiin qabu gaa'oo sirra kukkutes maamila kee irratti soo kukkute dhiifama nufaa godhani. Egaa dura dursoo nuti miseensa waraanaa bilisummaa Oromooti kan jirru yaddu galeessa Oromiyaa keessa jirra. Ayyee. Egaa maqaan kiyyaa Falmataa jedhamee nuti ammaa kan jiraannu yaddu galeessa Oromiyaa keessa jiran siin jira. Haa ta'u egaa jaalfalmata amma yeroo baay'ee akkuma miidiyaarraas tarii quba qabdanii waraanni bilisummaa Oromoo jira jedhamee humni waraana bilisummaa Oromoo guddaan jira jedhamee kan inni sodaachifamuu fi yeroo baay'ee immoo duulli gurguddaan karaa sirna mootummaa biyya bulchaa jiru kana irratti adeemaa jiru gara lixa Oromiyaa fi gara baha Oromiyaa keessaa yooma akkuma dha'uun hin danda'ama ta'e gara naannoo Wallaggaa jedhamee beekamuu fi naannoo Booranaaf Gujii jedhamee beekamutti humni waraana bilisummaa Oromoo caalaatti kan socho'u jedhameetu adamsamaa jira. Isin immoo gara giddu galeessaatii jechaa jirtu. Amma humni waraana bilisummaa Oromoo kun uwwisni inni qabu akka Oromiyaatti dhuguma gara giddu galeessaa kana keessaa humni sosocho'u humni cimaan jira jechuun ni danda'amaa? Namoonni haa jedhanii malee akkuma jireetu naannoo Wallaggaa fi naannoo Gujii keessatti akkuma jireetu komaandi poostiidhaan jiranii egaa komaandi poostii taa'achuudhumtunuyyuu jireenya waraana bilisummaa Oromoo ni ibsa. Maaliif sodaa ofirraa qabuun kanaan jiraataa jiranii mootummaan ammaas jechuudha. Haa ta'u malee naannoo yaddu galeessaa kana keessa hin jiru jechuuti. Yaddu galeessa keessatti waraana guddaatu jira. Bakkeen yaddu galeessaa jennu malee bakkeen waraanni adda bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru. Bakkeen takkallee bakkeetti hajjattu tokkollee hin jiru. Hammana jedhee si himuuf hin danda'u. Hedduu jira guutuudha. Wanti hin jirre hin jiru. Nuti ajajuma hoggana keenyaatiif ajajuma maaliitiin deemna malee waamummaan takkallee kan hin jiru. Guutuu jiraan siin ja'a naannoo sana. Mootummaan immoo akkuma ati beektu naannoo lamaan sanarratti komaandi poostiidhaan jiru. Jiruun jirti jiranuu egaa yeroo hamaadha.
Oromoonis akkatti jiru hin beeka. Oromoo naannoo sanaa akkuma na argatte kanatti Oromoo naannoo sanaa yoo gaafattan akkatti jiran nutti himaa jiru. Egaa kanumaan sitti jaalladha. Haa ta'u baay'ee gaariidha gaa. Yeroo ammaa kana akkuma miidiyaarraa walii wajjin nu dhageessaa jirrutti jijjiiramatu jira jedhameetu dubbatama. Sababiin isaa qaamni dur biyya alaa keessatti adamsamee shororkeessaadha jedhamee balaaleffatamaa ture. Hundi biyyatti galee karaa nagaa ta'een qabsaa'ee sammuudhaan wal dorgomee aangoo biyya bulchuu aangoo saba isaa gargaaruu ni qaba jedhamurraa kan ka'e hooggansi adda bilisummaa Oromoo illee waamicha kana simateeti kan inni gara biyyaatti gale kan teessoo isaa biyya Asmaraa keessa Eertiraa keessa taasifatee ture jechaadha. Kanumaan wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo jijjiirama kana maalii fi garaadhumaan banatee fudhatee kallattumaan seenuu dadhabe mootummaa kana wajjiniin galee hojjechuu maaliif dadhabe laata akka miseensa waraana bilisummaa Oromootti kanarraa ibsan barbaada. Jaalladha tokkoffaa jijjiirama jira warra jedhameef siftee nama birootii fi jijjiirama jira kan jedhamuu fi jijjiiramni yoo jiraate namni saakkaa keessaa waa'ee mul'uu hin qabnu. Maaliif jijjiirama jiru kanatti makannee jijjiirama kana yoo oofna. Jijjiiramni jiru jedhanii isaan oofanii isaan umurii ofii takkee yeroo ofii ofitti dheereffachuu jedhan malee jijjiiramni wayii hin jiru. Jijjiiramni jiraate namni waan ta'e hin qabnu. Jijjiiramni jiru warroowwan biyya alaarraa jaarsolii biyya alaarraa galaniif jijjiiramni ni jira. Achii hoteela ta'anii qallabamuun ni jira. Garuu saba isaaniitiif waa baasuu, saba isaaniitiif waa buusuu hin jiru. Maaliif jennaan isaaniin qallabamanii yoo isaan qallabni irraa bitaa kanaaf isaaniif jijjiiramu. Oromoof immoo jijjiiramni hin jiru. Maaliif jennaan Oromoon ka duraarra dur ba'aaf kibbaa yoo ta'e dirree naannoo Somaalee irraa gartee warri tiffatee horii wal dha'ee wal lola jechuutu jira malee akka kana Oromoon miliyoonaan buqqa'ee jechuu hin jiru. Oromoon zabana Oromoon biyya qabatee jedhamu kana keessa Oromoon buqqa'uun, du'uun, gubachuun, miidhamuun Oromoorra garbichummaan dhugaadhaa amma dhufeeyyu. Oromoon ofaa beeku. Oromoorra garbichummaan dhugaa amma jechuudha. Kanaafuu jijjiiramni jiru jijjiirama miti. Jijjiiramni wayii hin jiru. Kan jiru OPDOtu vaayirasii Oromoo irratti qabee Oromoo qabee jiru jechuudha. OPDO jechuun vaayirasii dhukkuba HIV Oromoo qabatee jechuudha. Kun immoo Oromoo irraa kan inni akka HIV qabatee kana irraa dhufu tokkoof tokko malee hin qabu Oromoon agartee amma kan booda. Tokkoon sun maalinni meeshaa qabannee itti hiriirree mootummaa kana jijjiiruudhaan gaditti hin jiru. Sararreetti jira mureessiisitee jaallatiyya. Kanaafuu jijjiiramni jira jettanii warri nama burjaajessitan nama burjaajessinaa agartee. Nama burjaajessuullee hin qabdanne isinillee miidiyaarra beessanii warroowwan miidiyaarra taa'anii uummata keenya agartee burjaajessaa jirtan irraa dhaabbadhaa fi jennaan malee. Maaliif jennaan Oromoon garbichummaa isaa mirkaneeffachuuf deemaa jira jechuudha. Garbichummaadhaaf laayisensii fudhachuuf deemaa jira jechuudha. Oromummaa raatuun taane garbichummaaf laayisensii kennuufii jirti OPDO'n. Maaliif jennaan mee guyyaa hadhaa haa ilaallutti tokko. Ispirii waggaa 150 mililik godhe hin goone jettee gadi baatee dubbattee akka namni maal godhe jettee agartee. Tuffii Oromooti tokkoffaan kun agartee mee ilaali. Tuffii Oromooti Addisuu Araggaa beeksisabii hinkoo duraanas turan kunoo mililik beeksisa isaati agartee inni garee Amaaraarraa. Beeksisabiin kan koo duraan taarikii kana hin goone ispiriin kun ispirii kijibaa isin jedhe. Beengadda garuu gartee awultii awwalee jaruma jaare agartee. Kana godhe Amaarri jedhanii jaruma jaare. OPDO kaleessa jaarte har'a immoo dabalaa ispiriin kun kijibaa jettee awultii sana diimaa deemte jechuudha. Agartee maaliif deemti? Tuffii uummata Oromoo qabduu gadi baasaa jirti jechuudha. Akka ilaaluu jirta jechuudha. Kanaafuu OPDO irraa waa eeguun bofa irraa damma eeguu jechuudha.
ufarraan muudamman eegani marzii masaa'oo nyaachuute wajjin nyaachoota Oromoon taa'ee wajjin nyaachuutu. Nummoo diddiirama kana agarree diddiirama kana homti nu agarree hin jirru qabsoo keenya itti fufnee lubbuu keenya dabarsineeti ummata keenya raggadoo keessaa baasuudhaaf qophii jirra. Itti qophoofnee tun taane isa durii tole durumaanuu qophoofnee jirra jechuudha. Qophoofnee jirra. Kanaafuu Oromoon baaf kibba dhaabbatee waraana isaa jala dhaabbatee waraana isaa tiksee waraana isaa achi ofirraa qabuu hiisee waraana isaa ofitti qabee sobduuf gidirtuuf kijibduu ofirraa achi qabee bilisummaa ofii mirkaneeffachuu qaba. Kana jala sararree hinnaa jechuudha. Tole. La filami wanko bakka jirtu iyite lamutiin ninarratti indichisi jette tokkummoo kanatti naan jette maaliif hin hojjenne ummata kanaa wajjin maaliif galeen hojjenne maaliif diddiirama kana fudhatee maaliif mootummaa kana wajjin hojjenne jette. Egaa akkamitti hojjeta? Eeyyee keessumaa na of kolchaa falmata eeyyee keessumaa achumaanii waraana keessan keessaa akka 800 fi wayii kan ta'u yeroo darbe aktivistoonni fi warri paartii siyaasaa kan biraa hordofanii maquma yoo dhoofne warra akka aktivistii keessaa akka Jawaar hooggansa Jawaar Mohaammadii fi nama Baqqalaa Garbaa jedhamuun wannoo jedhamee gara namooti 800 gara kaampiitti yookiin mooraatti galfamaniiru. Humna keessan keessatti humni kun akkaataa akkasiitiin wanti hojjetamu jira humna kana laafisuudhaan ati immoo kanatti jechaa jirtu Oromoon qabsaa'ee humna hidhannootiin sirna kana jijjiiraadha. Attam jenneetu sirna kana humnaan jijjiiruu ni dandeessu jennee isinitti amanuu dandeenya. Humna kanaa humni biyya sana hoogganuu jira. Reesoorsii yookiin dinagdee biyya sanaa qabatee kan jiru mootummaa amma jirudha. Siyaasa qabatee kan jiru. Intelligensii qabatee kan jiru sirna ammaa kanadha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata Oromootiin akka jaallatamu kun nama wal hinaalchisu nama Oromoof jettanii akka baatan akka gidiraa lubbuu tokkitti qabdan yerootti kuffisaa akkasiin jirtan kanaaf galatan namni sin dhowwatu tokkoyyuu hin jiru. Garuu qabatama amma jirutti garuu carraan amma argametti garuu humnaammoo ba'anii sammuudhaan uummata ofii keessa ta'anii ifatti falmatanii biyya Oromiyaa hambisuu dandamachiisuutu danda'ama jettanii yaaddu kanumaa wal qabsiisaatii naa deebisaa. Waan ati jettu irratti gaala kiyya akkamitti hojiin hojjennee jedhanu hojiin hojjechuudhaaf warri galanis jiranii warri koree teknikaa jedhamanii galan sanarraas wajjumaan hojjannaa mootummaa wajjin hojjannaa jedhanii galanii ta'uu malee kan isaan naqanii galanii warreen aktiviisaa ta'uu warreen qaama adda addaa ta'uu kanumaan galanii yeroo galanuu isaanummaan nurraa bahanii galanuu agartee mana hidhaa galanuu mana hidhaa nagaan ciisanii haaromfatamuun gallee isaanuu summii nyaatanii humanii summii nyaatanii kunoo rakkina gadadoorra jiranii mana hidhaa jiranii kun kanaan obbaafni jechuudha agartee kun waa'ee karaa kanaan akkana goona kan jedhamu suni cufataa jechuudha. Maaliif jennaan mootummaan lammaffaan jechoota irratti karaa nagaatiin karaa sammuutiin maaliif akka mootummaan silmu isaan umurii itti yeroo fi dheereffachuu fi akka dhaaboleen siyaasaa biyyatti galan godhan malee ummata warreen galan kanaa wajjin taa'anii xarapheezarra taa'anii waa'ee siyaasaa haasa'uudhaaf miti. Isaan kan qallabataa jiranii isaan immoo waa'ee siyaasaatiin jira dhaabbatan immoo akka diinaatti ilaalaa jiranii jechuudha. Kanaafuu sanarra waan eeguu qabnu.
waan ajjanarraa eenyu hin qabu jechuudha. Maaliif jennaan isaan ittiin fidanii akka goone siyaasaa bal'isne meedaara isaa bal'isnee jirra akkana ta'e jedhanii uummata ittiin agartee mataa duumessuu malee kijiba isaanii miti. Wanti isaan dabalan hin jiru Oromoo gara garbummaatti gadi fiduu burjaajessuu jechuudha. Immoo karaa kan biraatiin immoo kaati maaliif jawroonni warri kaan achi galanii bahanii nyaatanii summi dhuganis isaan amma akka jiran haa ta'anu immoo waraayii qawweetiin akkamitti biyya bilisoomsitanii waan ammatti jechirratti nuti kaayyoodha. Qawween baay'achuu miti. Biyyin kanatti ittiin namni agartee injifannoon qawween bakki immoo meeshaan baay'achuu miti. Tokkoffaa agartee kaayyoo bilisummaa, kaayyoo oromummaa, kaayyoo tuyyii si lolchiisa. Kaayyootu gadadoo kana keessa nu kaa'e. Kaayyootu gaafiyyi gadadoo keessa akka jiraannu nu godhe nuyyuu. Malee akka hiree ati qabdu kana hiree uummanni biraa qabullee nullee dhabuufi miti. Namni baratii hin jiru kana keessaa hundinuu warruma 4 kiiloo fi kiiloo 6 kiiloo 4 bahe. Hundi ammaas waraana ta'anii as keessa jiran kun jechuu garte. Meedikaalli doktoriitu kana keessa jiraa garte. Warreen baratan hundinuuyyuu warreen hiriyaan isaanii amma ofiisaa keessaa tajaajilan hiriyaan isaanii asii waliin jiran jechuu agarte. Warreen kilaasii tokko keessa ta'anii baratanidha agarte. Kanaafuu isnoo qawween qabdanoo humnaan qabdanoo maalinuu warra riisoorsii guddaa qabu kana wajjin wanni gootan yoo ta'e agartee sanaaniti. Isaan akka ta'an nuti kaayyoo bilisummaatii fi dhaabbanni kaayyoo keenyatti nuuf risoorsii keenya jechuudha. Kaayyoon keenya risoorsii keenya. Kaayyoon keenya waan hunduma waan nuti fuulduratti ilaallu hunda waan kaayyoo keenya keessa jechuudha. Gartee Oromoon bilisaa'uu kaayyoo keenya. Yoo Oromoon bilisaa'e ijoolleen keenya dhalee keenya hundinuuyyuu abbaa biyyaa ta'uudhaaf tuyyi kaayyoo keenya gatii ta'e kanatu risoorsii keenya jechuudha. Kanaafuu waa hunda waan jirri qaban sana akka walitti ilaallu agarte. Meeshaa isaanii akka walitti ilaallu kaayyoo keenya gaditti. Haa ta'u haa ta'u dhiifamaa yeroo keenya duukaa adeemuudhaaf jaalfalmataa mee dhaamsa Oromoo biyya alaa keessa jiran kanaaf qabdanii fi akkuma kana immoo Oromiyaa keessa Oromoo jiran qeerroo qarree barattoota hayyoota qotee bultoota daldaltoota fi dhaamsa qabdan yoo qabaattan akkuma waliigalaatti daqiiqaa 2 isin ilaalla. Gaagurree onsee taane bookeen nutti galteeka ilma dabeessaa taane ilmoo dabeessaa taane gadeen nutti dabteeka dinnichi baasaa bade lafa keessa toofa namni biyya isaa lolle kana jeeseen dibannee numa keessa tuufafa ani soonan ejjeerra meenisoo nan ejjeera citaa xinnoo taatullee meenisoo nan ajjeessa 5 fi 6 taatullee 11 taatullee. Jaalati haa ta'u ani dhaamsa maayii kan qabu dhaamsa dhutumuraadha. Tokkoffaa Oromoodhaan isa bahaa jiruuf isa kibba jiruufis isa ala jiruufis isa biyya jiruufis afaan keessan takkin mataan keessan hin burjaajanii. Ooppidiyoorraa waa eeginaa ooppidiyoorraa waa eeguun bofarraa damma eeguudha. Kanan eeginaa maaliif jennaan ooppidiyoon walitti qabamni isaaniidha ilmaan alagaati. Tokkoon agartee dabartee keessa jirtu Oromoo keessa jirtu sanii fi isin jireenya ilaaluu hin dandeenyu. Maaliif jennaan isaan ilmaan alagaati. Dursuu alagaa gatii ta'anii istiriin durba waggaa 100 godhayyuu kijiba jedhanii hadha gadi isinitti la'anii isinitti himamee jiranii. Kanaafuu hin burjaaja'inaa. Qabsoo keessan dur dhaabbadhaa. Qeerroon qeerrittiin bakka jirtanitti waraanni adda bilisummaa Oromoo hulaa keessan keessa jira. Hulaa keessan keessa gatii jiru wajjin dhaabbadhaa. Wajjinoo dhaabbanne galma geenyee bilisummaa sanas argine abbaa biyyaa taanee jiraachuu dandeenya. Gadadoon Oromoo irraa duutinis boo'itti kan dhaabbatu tokkoof tokko malee hin jiru.
Kun immoo yoo waraanaa wajjin dhaabbattanidha. Waraana qabaachuun immoo biyya duniyaa kana keessatti tokkoffaadha. Namni biyya duniyaa kana keessatti waraana hin qabne qeedannaa hin qabne abbuma barbaade keessa yaa'a jechuudha. Kanaafuu waraana keessan bira dhaabbadhaa, gaachana keessan woboo keessan bira dhaabbadhaa, waan qabdanuun inni qabdanu waan qabdanu darbadhaa, inni hin qabne immoo yaada gaarii kenna, isa afaan nama burjaajessinaa, isa diinni immoo afaan hadda damma dibatee hadda damma sinarraabisee marzii si nyaachisu kan akka OPDO irraa waan eeginaa. OPDO'n ganama kaadeetii damma sinarraabsiftee afaan hin qabsiifti. Boromtumuu immoo marzii si nyaachistee isin fitti. Hadda kun ogartee gadi baatee histiriin waggaa 50 kibbaa jettee marzii afaan isinitti halkeetti. Borummoo qabbaatee waan tokko gooteeti ammoo simmoo damma muguute obbo godheera jettanii qabsoo irraa akkas hin dagattanuufi. Qabsoo dagattanii hin taa'inaa yaa uummata kiyyaa yaa saba kiyyaa jabaadhaa nu wajjin dhaabbadhaa isinii waliin jirra waraanni adda bilisummaa Oromoo ba'aaf kibba eddee inni hin jiru jiddu galeessa keessa baay'ee waraana baay'eetu jira. Jiddu galeessa keessa waraana baay'eetu jira. Birgiidii hammana isiniin jechuu hin danda'u. Bakka akkanaa jiraachuu isiniin hin danda'u. Waraanni guddaatu jira. Naa jabaadhaan isiniin jedhaa. Nagaatti naa turaa. Nagaatti. Daawwattoota keenyaa namni ani amma dubbise kun miseensa waraana bilisummaa Oromoo giddu gala keessa sosocho'u irraati. Egaa yaada qabu hundumaa haala kanaan qindeessee egaa yoo danda'ame telefoonnis garadhuma kanarratti hin citeerratti fakkaataa yoo irra deebi'eetan isinii dhiyeessuun ayyaala. Akkuma kana immoo goolee garagaraa keessa kan jiran sagalee isaanii isin saba Oromooti akka isaan himatanii fi karaa barbaachisaa ta'een gaaffilee isaaniin chaalenjii gochuu danda'ullee yoo qabaattan gama YouTube chaanaalii kanaatii fi gama Facebook keenyaa kanaatiin akka nu tarreessitanii fi akka gaaffii akka gaafattan barbaaddan hundallee tarreessuu akkasiin dandeessan gamanumaan afeerraa isinii gochaa jaalfalmataa yoo amma toorarraa hin jiru ta'ellee galatan isaa qaba yeroo muddituu kana keessatti sagalee hamma kana nuu kennu isaatiif egaa sirba warraaqsaa kanaa wajjin nagaatti daawwattoota keenya. Orte ganama ko bura gadati madago to ta ko keirechati gadam bultato gadado infeto uma ke timbulla senengi ametu ate la famiti dache chaltu sorati uma ma kanunda futato Nafnu turerso somaranya tane garabadapte ka kanavnu samane Oromiyaatiya Lolo ida ofi argo waliti gadora hare kofatu use margadeda Jireenyi koosuma duuti koosurratti otaalu tujiru yattuma simiti Dache sena qabdu badatu albuda ajjeesaan kee duru sirratti wal muda Soma fore gamangooni qaaliin kalee yoo boqonna laataa rasitu jaale Okkummaadha wabiin bilisummaa utubaa jabaadhaa dhiigni Oromummaa Waamatu amma kuushii ilmaan ta'e galaana jibbin irra roorroo waltaane falmanna Oromiyaatiya Lolo ida ofi argo waliti gadora hare kofatu use margadeda Sabako galana ko alagan undorsisu 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 Padaya tera tere manu male mama padaya tera geje ubatudare jura padaya tera tere manu male mama padaya tera wabo padaya tera wabo padaya
biyya baate muratee mataa gaafa Oromiyaa seente dinnichaan kaakuu seete muuziifaa dhadhaaseete kana faamiyeeffatte kunoo gaadhoo kaakatte Oromoo maa jalliste sangaa fardaa dolloome.